Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arras gaafii ajaa'ibaa qabannee isin dhiyaanne gaafii kana hamma dhumaatti hordofaa jechuun ofirraa qabu. Gaafiin takkaffaadhaa wanni guddinaan yoo ilaalan arba fakkaattu guddinaanis hanga arbaa hagaruu kiiloon isiidhaa zeeroodha maali? Kiiloon isiidhaa zeeroo yoo ilaalan arba fakkaatti guddinaan hanguma arbaati ammoo yoo kiiloorraa miizaanarra kaayan zeeroodha maali? Deebisaan isaa gaaddidduu arbaati. Gaafiin lammaffaadhaa waan nuti hundi qabnu tan Nabi Aadam hin qabne maali? Waan nuti hundi qabnu tan Nabi Aadam hin qabne maali? Deebisaan isaa waan nuti qabnu ta Aadam hin qabne handhuura. Gaafiin sadaffaadhaa waan arraba hin qabne ta afaan hunda haaso'itu. Waan gurra hin qabne tan haasawa namaa dhageessu maali? Deebisaan isaa bilbila. Gaafiin afuraffaadhaa nabiyyiin jaalalloo rabbii jechuudhaan beekamu eenyu? Nabiyyiin jaalalloo rabbii jechuudhaan beekamu eenyu? Deebisaan isaa nabiyyiin jaalalloo rabbii jechuudhaan beekamu Nabi Ibraahim. Gaafiin shanaffaadhaa goflaan Jibriil meeqa? Gaafiin shanaffaa goflaan Jibriil meeqa? Deebisaan isaa goflaan Jibriil 600. Gaafiin jahaffaadhaa Nabi Ibraahim umrii isaa meeqatti ilmoo argate? Nabi Ibraahim isaa waggaa meeqaa ilmoo argate? Deebisaan isaa Nabi Ibraahim umrii isaa waggaa 86tti ilmoo argate. Gaafiin torbaffaadhaa wanni baatetti waggoota akka dhalatu maali? Deebisaan isaa wanni baatetti waggoota akka dhalatu ji'a. Gaafiin saddeettaffaatii fi tan xumuraa suuraan salaanni isiidhaan malee hin taane suuraatami. Suuraan salaanni isiidhaan malee hin taane suuraatami. Deebisaan isaa suuratul Faatihaadha. Egaa daawwattoota fi hordoftoota gaafiin qabannee isiniif dhiyaanne arraaf asumatti dhumti. Gaafii biraatiin hamma walitti deebinutti chaayinaala kana sabskiraayib gootanii maatii isaa ta'uu hin dagatinaa isiniin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.